yaade malee sadarkaa kanatti nama bira gahaa jedhee yaadni murtiin isillee hin yaadne wanta murtiin yaa'u naaf yaada. Murtii jechuun nama ajaa miti nama gaariidhaan beekamu. Yaa nama gaariidha murtii yaa. Murtiin nama gaariidha gan yaa'u faamilii dubbii faamilii ta'eeti malee murtii waliin aniif murtiin wallalchiisa takka illee qabnu har'allee waliin oollee ammas gara biraa. Garuu immoo akkas jedhee murtiitti himuu hin danda'u. Wanta natti dhaga'amaa jiru. Har'allee wajjin ooltanii eessa ooltan? Bishooftuu waamicha wayii qabat ture murtiin waliin dhufnee eebba hoteela wayii deemnee dhufne. Amma ani murtiin waliin lollee waan takkallee waliin jennee akka manaanaaf bilbilamillee itti himee jira gan akka waan naan jedhan sana ittiin himneen akkasumas asin ta'ee hin jenneen akka hin cinqamuuf intini jennee garuu miidiyaarra baanee akkamitti naasa jedhu mari'adheenii ture. Na bakka bornaan jedhee ture inni garuu immoo edana buluu hin dandeenye akkuma sitti himi. Maaliif edana buluu hin dandeenye? Yoo naaf bilbilamaa jira mana bakka keessi kiyya wallaahi sirrii miti sila dubbachuudhaaf seenee ture. Laayivii seentee turte yaa? Laayivii seeneen tureenna dubbachuudhaaf immoo barri bakka wanta jedhee itti himuun qabu. Hawaasa dubbachuu dadhabde? Bakka maal jedheen hima harka kootiin fidee dubbii kan ofitti fideenna. Namni kun yoon itti hime na amananii wanta isaan naan jedhan sana. Mutubuuta irra godha guys faamini. Oyitum bilbila. Isin anuuyyuu waan wal fuudhuu deemtaniin see amma keessan bira kuttee ati bakka itti galtuuf obboleettiin ta'e mana siin galchuu siin jetteere yoo. No, akkasitun ta'in isin yaa nama sodaa qabudha. Nuti jechuun nama faamilii namni beektaami faamilii nama guddaa yeroo taate yeroo isaan bira ga'e maali kuni naam jedhanii gaafatanii jarris illee sadarkaa kanatti nan eegan. Sadarkaa kanatti inkaan wanta sobaanii aafu wanta dhugaatiin illee sadarkaa kanaan dhufti jedhanii nan yaadan. Miidiyaarraa akkas namni hundi yeroo gadhiisu wanti nuti hin dhagahin miidiyaarraa dhufe bakka wanta haaraa itti ta'e isaanitti illee. Faamilii keetitti jechuudha. Isin yeroo viidiyoo kaatan yeroo viidiyoo raabdan yeroo immoo footoo kaatan waan booda dhufu kana yaanneesiif murtubuuta irree akka waan kun dhugaan yoo isin dhugaan goone hawaasa bal'aa kanatti waan guddaa guyya duraanii dhufee eerpoortii irraa na taqabbalisan akkumaan siif hime ummaan kiyyaaf baabaan kiyya sooshaal miidiyaa hin xaqqabamanii beekan jechuun hin fayyadamu. Feesbuukaan hin fayyadamu abbaan kiyya gan tiktookiin maan hin beekuna. Yeroo sana ta'u anaaf murtii guutuu gidduu waan jiru anaaf murtii beeka. Saniifuu yeroo poost godhamu yeroo manni nu poostatu wallaahi wanta takkanatti dhaga'amee handa'u dasna jedhee ture. Hiriyoonni kiyyaa fi faamilii naa dawwaluu jammaru har'a naaf dawwalan. Ogguu itti dagaagamamu. Yeroo sun sitti dhaga'ame. Isaanis illee ogguu etuu ani as finfinnee jiru etuu ta'e. Antini jedhani garuu immoo akkam faamilii bira ture. Isaan bira wanti isaan beekan hin jiru malee akka duraanii etuu waan finfinnee jiru etuu ta'e dhuguma eerumsa intalli keenya jedhanii fudhatan. Sigalee garuu immoo isaan biraan dhufe kaleessa malee deengadda jiru. Kanaaf fudhannee bakka miidiyaadhuma calluma jedhanii kaleessa suuraa yeroo nuti daggamnu bakka amananii beektee. Akka yeroo isin suuraa daggamtanii poost gootan faamiliin akka isa bira jirtu amanan. Akka inni ani bakka hundi isaaniitu iyyuu. Wanni kun ta'uu qabu jaan faamiliin kee akka. Kaleessa bakka yaa kanaan dura sikkoo hiriyoota kiyya dhiiraa waliin nan gadhiisa. Hiriyaa dhiiraa nan qaba. Namni hedduun hin beekan innillee namuma miidiyaa. Yeroo kana nyaannaa namni viidiyoon nan gadhiisa isa waliin. Garuu takkaa sadarkaa ganaan vaayiraalii illee sadarkaa kanaan hin beeku namni wanta tokko dubbatee hin beeku. Dawwalee ture jaan yeroo sanii namni itti dawwalee miidiyaa irratti wal fuudhuuf hin deemnu. Ibsaan dawwalee fi ture.
Ani ko amma dubbadhe sababa sanaafi bar. Ibsaatti illee amma maal jedhee. Yaadhaan ani fi si gidduu wanti takka hin jiru. Bakka wanti takka ogaa hin jiraanne baanee dubbachuun dirqama. Sababa sanaafi. Afaan isaatiin si dura jedhee jira ibsaadhaan naa fi si gidduu wanta kan jiru. Ni barreesseef moo ni bilbileef? Ni bilbileefi. Bilbilaan itti fakkaata. Ati san dhageessee lakkaa naa barreessii naan jettee naa bilbili naan jettee. Ani fuutii barbaade bar. Taniif atis gabbaatee uummata si jaalatu uummata si kabaju ibsuudhaaf gabbaatee jechuudha. Ogguun kana siniin jedhu aniif murtii gidduu wallaliisni takka illee hin jiru. Yaa. Murtiin amma laayivii irra dhabamuu isaatii malee tu jiraate inni ana caala siniif ibsa wanta jiru. Yaa. Amma walumaa galatti yaa dhagee Oromoo anaatu isinitti hima. Mucayyoon akka jette anaa fi murtuu guutoo wal fuudhuu irratti waliif hin galle. Haasawa jaalalaa waliin hin haasofne. Gastii isaa akkaan seenetti hawaasni nuu fuudhi jaaniini inni gabaabduudha naan jennaan ani gabaabduu miti dheertuudha. Direedhaa irraa borgana Finfinneen dhufaa ilillii qabii na eegi je'anii ilillii qabee na eege suuraa wajjiniin kaane suuraa poost goone. Fiidiyoo illee wajjin waraabne garuu wanni kun ajandaa hawaasni dilan kana fudhata jennee hin eeyne jette mucayyoon asirratti malaal hawaasaaf wanni ati ifa godhuu qabnu hawaasni wanni isaan amansiise abaaboo inni sii kannu takka gaabbinaa teessanii fiidiyoo isin daleedan tiktook irratti sentoo amansiise ammallee laayifii irra dubbattanii wal fuudhuu deemna kan jettanii sentoo amansiise guys my family mucayyoon ali. Mucayyoon tuni nama meediyaatiin miti jettee murtii guutuu obboleessa keenya isiilee obboleettii keenya faamilii na rakkisee innis ibsaa dawwalee ibsaadhaan ani isii fuudhuuf hin deemu jeeni miti si dursee dubbatee miti.